Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Haala kamiin xiyya fayyadamuu dandeenya moobaayila irratti xiyya irraa waa agarsiifnu bakka irraa tugnu ittiin agarsiifnu haala kamiin moobaayila irraa fayyadamuu dandeenya ka jedhu irra caalaan keessan nagaawataa turtani deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira gara barnoota keenyaa seenuu dura warri haaraa taatan subscribe kana gochuu hin dagatinaa viidiyoo kana daawwata sanaan booda beelii kana irratti hittanii ol ka jedhu ka jalqabaa irra yoo keessan barnoonni channelii kana irratti maxxanfamu hundi yeroodhaan isin dhaqqaba jechuudha akkasuma laayikii tuquudhaan eegalaan isin jalaa laayikii waan sakandii takka qofa fudhatu maqaa kiyyarra tuquudhaan gara fuula duraa yoo deemtan mata duree playlistii jala barnoota baay'ee argachuu dandeessu gaaffii irra caalaan keessan gaafataa jirtan playlistii kana jala jira barsiifamee jira barnoonni wal fakkaatu playlistii adda addaa keessatti barnoota TikTokii barnoota Facebookii akkaataa emailii itti banatan dhimma emailiitiin kan wal qabate dhimma YouTubeetiin keessattuu dhimma viidiyoo editingiitiin kan wal qabatu bal'inaan playlistii kana jala argattu egaan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu haala kamiin xiyya irraa waa agarsiifnu bakka irraa tugnu agarsiifnu fayyadamuu dandeenya ka jedhu namoonni baay'een nagaafataa turtanii baay'ee salphaadha moobaayila irratti xiyya gara lamaan waan irraa tuqaa jiru yookaan immoo waan agarsiisuu barbaanne gara lamaan agarsiisuu dandeenya namoonni baay'een bilbilli jaraa yoo xiyya isinii baasuu dide karaan tokko karaan ittiin isin fayyadamuu dandeessan recordii sa ta'u appii barbaade irraa yeroo viidiyoo recordii gootan settingii jala seenuudhaan settingii jala show touch waan jedhu jira show touch sana oonii gochuudhaan fayyadamuu dandeessu show touch kana yeroo isin irra tuutan settingii keessaa eessa akka oonii godhachuu qabdan isinitti agarsiisa yeroo irra tuutan settingii keessa seenii sanaan booda developer ira seenuudhaan show touch oonii godhi waan jedhu isinitti agarsiisa garuu developer kana baasuu qabdu jalqaba settingii keessa seenuudhaan jechuudha karaan inni jalqaba bakka irraa waa tuqnuun agarsiifnu jechuudha settingii bilbilaa irra seenuudhaan dhuma bilbila keessanii irraa yookaan gara xumuraa deemuudhaan about phone ka jedhu ni jira about phone ka jedhu kana keessa seenuudhaan developer irra oonii gootu about phone kana keessa seentu sanaan booda haala kanaan ergan isinii badee booda software information ka jedhu kun ni jira software information ka jedhu kana irra seenuudhaan build number ka jedhu kana yeroo torba daddaftanii tuttuitu yeroo torba lakkaa'e developerin settingin isaa isiniif banama yeroo torba daddaftanii tuttuitu irraa jechuudha isiniif lakkaa'a passwordii yoo isin gaafate passwordii itti guuttu passwordii bilbilaa jechuudha sanaan booda yeroo isin duubatti deebitan dhuma irra developer option jedhee isinii banama developer optionii kana keessa seenuudhaan karaa inni jalqabaa ittiin fayyadamtanigaa as jala gara gajjallaatti gaddeemuudhaan show touch yookaan immoo show taps waan jedhu barbaadachuudhaan oonii gootu kiyyarratti show touch jedha oonii gootu kana oonii yeroo isin gootan bakki isin irraa tuqaa jirtan sanaan booda ni mul'ata jechuudha tuqaa adii wayiitiin haala kanaan ittiin agarsiisuu dandeessu isa lammaffaa xiyyaama waliin ilaala yoo xiyya hin qabaanne gaa tuqaa isii kana fayyadamtu jechuudha kan nama isinitti agarsiisaa jiru kana bakka isin tuqaa jirtan waan maraa salphaatti ittiin namatti agarsiisuu dandeessu yeroo iskiriin rikoordiidhaan waa waraabdan waan feetan jechuudha kanaafu salphaadhumatti sana fayyadamuu dandeessu inni lammaffaan xiyya ittiin barumsa barsiisu kana fayyadamuudhaaf karaan lammaffaan yoo warra xiyya isin hin baafneef jalqaba tokkoffaa isinitti agarsiise play store irra seenuudhaan jalqaba appii xiyya ittiin fayyadamtan kana gadi buufattu play store irra seentu jechuudha karaa inni lammaffaa xiyya kana fayyadamuudhaaf gubbaa bakka searchii irratti always visible mouse waan jedhu searchii godhattu always visible waan jedhu searchii gochuudhaan gadi buufattu always visible yeroo isin jettanii barreessitan inni nu isiniif fida always visible mouse yeroo isin always visible barreessitan jara sanatti isiniif fida always visible mouse jedha maqaan isaa appii kana gadi buufattu garuu settingii isaa sirreessuun dirqamaa jechuudha gadi buuftanii qofa oonii gochuudhaan hin dalagu waan ta'eef yeroo gadi searchii gootan always visible mouse jettanii jalqaba irratti isiniif dhufa ka xiyya kalara halluu kanaan qabu kan isin gadi buufachuu qabdan jechuudha isa kana hedduu jira waan ta'eef gariin hin dalagan appii isa kana gadi buufattu always visible mouse jettanii searchii gochuudhaan appii isa kana gadi buufattu jechuudha erga appii kana gadi buufattanii kaatanii yeroo baay'ee gara settingiitti isin erga eeyyama permissionii kennuu qabdu dirqama eeyyama yoo hin kennine haala kanaan asirratti fayyadamuu hin dandeessan jechuudha inni lammaffaa speedii isaa hir'isuun dirqama sanaan ala
isiniif hin tuttuqamu yookaan immoo isiniif hin eeyyamamu jechuudha. Akka isiniif eeyyamamu dirqama seetingii isaa sirreessuu qabdu. Speediin isaa haga inni ittiin deemuu qabu sirreessuu qabdu jechuudha. So gadi buufnee kana gadi buusuudhaan irra seennee waliin ilaalla haala kamiin akka seetingiin isaa sirreeffamu yookaan speediin isaa sirreeffamu jechuudha. Erga gadi buuftanii booda open gochuudhaan irra seentu yookaan immoo bilbila keessan irra gadi bu'uudhaan always visible ka jedhu always visible mouse ka jedhu irra seentu jechuudha. Always visible mouse kun egaa xiyyi irra fayyadamuu barbaadu yeroo irra seentan haala kanaan isiniif bana. Jalqaba erga irra seentanii booda wanni isin jalqaba gochuu qabdan asii oonii yeroo gootan gara seetingii isin geessa. Ka gubbaasan yeroo oonii gootan ka gara seetingii isin geessa. Seetingii irra always visible mouse irra tuquudhaan oonii gootanii eeyyama simattu gara kanatti deebitu jechuudha. Mouse speed, mouse type ka jedhu kunis ni jira. Achirra tuquudhaan speedii isaa sirreessuu qabdu jechuudha. Speedii mousichaa inni jalqaba 10 tahuu qaba. Speediin isaa 10 irra taahuu qaba. Ka gidduu lamman oofii tahuu qaba. Kadhuma akkasumatti oonii tahee taahuu qaba jechuudha. Advanced feature inni jira. Advanced feature keessa seenuudhaanis seetingii isaa akkuma asirra argitan kanatti sirreeffachuu qabdu jechuudha. Ka gara gajjallaa akka jiruun oofii gootanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Sanaan booda okay gochuudhaan duubatti deebitu. Keessattuu ka dhimma speedii sun sirriitti sirreeffachuu qabdu jechuudha. 500 irra kaa kanaafuu 10 irra kaahuu qabdu. Yeroo isin sana tuqxan garuu inni jalqaba ka gubbaa yeroo isin oonii gootan gara seetingii isin geessa seetingii irra dhaquudhaan oonii gochuu qabdu dirqama. Kana jechuun yeroo isin gubbaadhaa oonii gootan gara seetingii isin geessaa jechuudha. Aappichara tuquudhaan allow permission ka jedhu kana oonii gootu jechuudha. Kana oonii gootanii duubatti deebitu. Irra caalaatti garuu mouse speed isa jedhu kana xiyyeeffannaa asirratti gochuu qabdu. Asirra seenuudhaan saka jalqaba irra jiru 10 tahuu qaba jechuudha. Isa 10 irra kaa'uun dirqama sanaan ala isiniif hin ajajamu jechuudha. Asii lakkoofsa 10 irra kaa'uu qabdu jechuudha. Haala kanaan haala salphaa ta'een oonii gochuudhaan xiyya bilbila irraa waa ittiin namatti agarsiifnu bakka irraa tuqnu agarsiifnu itti fayyadamuu dandeenya. Isiniin jechaa barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.